ispoortii hojjedhu naan jedhanii maaruuzii nyaatta jedhanii ispoortii hojjedhuun qannasta naan jedhanii yeroo hundaa natti yuutuubii kanarraa ijoolleen ispoortii hojjedhu naan jedhu har'as boris ispoortii hojjedhuun qannasta naan jedhu kunoo gaamma isiniif haa tolu gammadaa ol deddeebistanii na ciibsitanii gammadaa isiniif haa tolu kunoo kattan ciisaara guyyaa har'aa jechuudha ispoortiin hojjedhadhe hinkitedheen caccabee amma hinkitedhee caccabee mangaagaan cabee keessa na bu'ee hirreen kun cabee keessa na bu'ee akkattan ciisaara yaa oromoo kiyya akkattan ciisaara ispoortii hojjedhanii na ajjeesanii ijoolleen qotanii boolla keessa na kaa'anii kunoo mangaagaan keessa cabee na bu'ee jireenyaan qaba akkattan ciisaara dhugaan isiniin jedha du'aaf jireenya gidduun jira kunoo akka itti ara iji koo ol jedhee lafan ilaalle akka ittan ciisaa madaamii nannosaa egaa kunooti kaalaa hojiin keessan kunooti maaruuzii nyaatta jettanii maa wannoo taataa maa akkana furdattaa gaafa biyya galtu qaaniidha akka itti furdattee gaafa biyya galtu immoo qannastaa amma maa akka itti ruuzii nyaatta naan jedhanii kunoo akka itti na ciibsanii ciisaa kaajoollee keenyaa isiniif haa tolu dasis isinitti ta'edhu isinitti dasa'edhu dasi isiniif fedhu kunoo akka itti akkana taane gaalaa kunoo akkana taane walumaa galatti kunoo akkanumatti ciisaara laa kunoo akkanatti ciisaara walumaa galatti hojii keessanii kun hundaa hojii keessan ispoortii hojjedhettanii na ajjeeftanii lafa na geessanii mee viidiyoo isaa waraabeen jira viidiyoon akkan itti ispoortii hojjedhe ilaalaa akkaataan itti ispoortii hojjedhe ilaalaa daawwadhaan isiniin jedhaa malee kunoo akkatti na ajjeeftanii akka waan na qallabdanii kunoo akka waan na qallabdanii akka bishaan yoon eeboddeettanii kaatanii bishaan naa buddistanii naa laattanii akka waan nyaadhu bakka ciisutti naa fiddanii ispoortii hojjedhettanii ol deebistanii na ciibsitanii ijoollee oromoo sin naga'uun balleesse na galaafattanii hojii keessa nyaadhaa hojii keessa nyaadhaa akka itti na ciibsitanii hojii keessa nyaadhaa katti kun ol deebi'ee ciisuttira ijoollee na galaafattanii bishaan na buuftanii bishaan keessa cubulluq gootanii na buuftanii dhugaa isiniin jedha maal abbaa kiyyaa godha qaba waan godha maal jedha viidiyoo saalalaa viidiyoo isinii waraabeen jira akka itti kufee caccabee akka hinkitedhe daakame viidiyoolee waraabamee gadi isinii dhiisa ragaanaa ta'a uummanni yuutuubiidhaa ragaanaa ta'a viidiyoocha laalame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota miliyoon beesti akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa fudha galan rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiifamatti guddaa isinirraa qaba akkasumas warroonni akka tasaa miliyooniif maatiin taane ooluma seenaa maatii ta'aa fi isinii jechuun barbaada warroonni akka tasaa maatii taatanii jirtan immoo laayik gochuu sheer gochuun jajjabeessaa isinii jechuun barbaada. Dhagaani guyyaa har'a maal qabattee dhufte naan jechuun keessanii noolu guyyaa har'aa wantiin qabadhee dhufee ispoortii isinii hojjechuu deemaa jechuudha. Ispoortii qaama keenya hir'isuu yookaan immoo fayyaa namummaa keenyaatiif kennuu boqonnaa sammuutiif kan isiniif ta'u ispoortii isinii hojjechuuf dhufee jechuudha. Saniif wayyaa bal'aa uffadheen dhufee sababiinsaa qaamni kiyyaa akka bakkeetti nan mul'annee fi borciin kiyyaa akka bakkeetti nan baanee fi akkasuma chastiin kiyyaa akka bakkeetti nan baanee fi yookaan alatti hin mul'annee fi ispoortii isinii hojjechuu dhufee jechuudha. Eenyuun barsiisin dhufee warroota borcii qabanii warroota akkasuma ruuzii nyaatanii barsiisuu dhufee jechuudha. Sababiin isaa ruuzii keessan nyaadhaa lubaasaa amma dandeessan amma garaan keessan isin fudhate nyaadhaas ruuzii keessanii. Ruuzii keessan nyaatanii raawwatanii ispoortii borcii keessan irratti yookaan immoo qaama keessan sheeppii keessan bareechuu hojjettu bakka miidhamuun hin jiru goddaamuun hin jiru jechuudha. Sababiin isaa hin goddaamtanii hin nyaattu hin dhudhu ispoortii hojjettu hin nyaattu hin dhudhu ispoortii hojjettu hallaqeen ምንም ችግር የለም። ስለዚህ warroonni amma
duraan dursee maalirra naasaa beektu duraan dursee maarraan dubbadha beektu warroota maa furdattee maa akkana taatee maa nyaataa ruuzii nyaatni salaxa nyaadhu warroota jedhee irraan dubbachuu dhufe duraan dursee jechuudha. Inee ani kan hin jedhu jechuudha yoo furdadde aadi rakkoon qabu sababii isaa yoo furdadde sooromtu naan jedhu sooretti naan jedhu birrii qabdu naan jedhu biyya rabaa jirtu naan jedhu ስለዚህ ነው furdina kan hin barbaade jechuudha. Kanaaf jennaan ani kan furdina kan hin hojjenne ispoortii kan hin hojjedhe qannasu isinitti argisiisa jechuudha. Ispoortiin hojjedhu obsaan eegaa jechuudha. Ispoortiin hojjedhe furdina qannasu ispoortii sheeppii kiyya wal qixxeessee guutummaan guutuutti naqannaqee irraaf jalli waliin beekamu bara. Ani hundaan guutuudha. Irraaf jalaa waliin hin beekamu dhaqama. Akkas isa isinii kanaaf jennaan warroonni maa ruuzii nyaataa halkan gaboo bulii halkan ruuzii nyaatinii halkan makaroonaa nyaatinii halkan daama nyaatinii agaboo kee bulii bishaan dhugiitii bulii kofii dhugiitii bulii naan jettanii haay isinii na deema yeroo waan nyaadhu dhabee waan dhugu dhabee qoonqoo akkasitti otuu garaan kobeela otuu qoonqoon akkasitti na keessaa wal qabu maagana akkasitti na keessaa wal tumu gaafa na gabuu bulu maali cubbuun umtuu nan qabu garaa koo cubbuun garaa kootii nan qabuun jedhe hey akkamitti na gabuu bula hin bulu nyaadheen bula mina qabbaachu maal isin gashee nyaadheen bula amma tokko maal jetti amma tokko maal jetti salaaxa nyaadhaa maal ruuzii nyaatte maa siidana deemaa yoo nukkubsadhe yoo giftii koo har'a madaamii mana jiru jaartii mana bayeennaa intaqaallaan kutadhaan illee beektanii jaartii mana jirtu kanaaf akkas na gochaa hara beektu yoon dhukkubsadhe nyaata nyaatanii ruuzii halkan namni gaafa gabuu buluu gaafa osoo waan nyaatiin buluu dhiigni isaa qannasaa deema jechuudha. Kanaaf jennaani namni furdaan immoo nyaatee osoo hin taane dhugee osoo hin taane waan gaarii osoo nyaatee osoo hin taane waan yaadu dhabee osoo hin taane rabbumatu sila kennaaf malee nyaatteedhaaf furdatteef miti. Kan si furdisu deemsa achi adeemuu dhabuudha. Bakka mani keessa bichaa kan nuti hojjennu dhaabbanni hojjennaa ziqqi biliqqiin hin jiru hojjettee gajjettee waa hojjechuun hin jiru waan hojjennu dhaabbanni hojjennaa qodaa dhaabbanni micinaa nyaata dhaabbanni hojjennaa mana gajjennee xaraguun hin jiru dhaabbannee mootii hojjennaa biyya keenya mana gajjennee arataan xaranna jechuudha. Aratoo beektu biyya keenya karaa bifaa jedhu karaa bifaa jira karaa bifa yinitu gajjennee mana keenya qulqulleessinaa jechuudha. Saniifitu amma nanni keenya qaxxaree ma dhaabbatee hafe malee niqin jiru biyya keenya ni dafaqaa dafana daakuu daannaa qoraannaa bishaan nanni keenya sosocho'aa oola jechuudha. Kanatti qallanna malee warri biyya jiraate biyyatti qallate biyyatti maal ta'e biyya rabaatti galtee biyyatti qallatta biyyatti maal taata warri jettanii yoo qalladde hojii hojjedhetan qalladde malee waan nyaadhu dhabee waan dhugu dhabee miti. Ani jechuudha gaafa nasii galu ruuzii kuntaalaan bitadheen gala. Ruuziidha kan si furdisee kan maal si godhetta miti ruuzii kuntaalaan bitadheen gala. Saniin booda na nyaadha. Maafa na dhukkube sintuu wannoota yoo na dhukkube sintuu mana qorichaatti na geessaa birrii kooti barka mana qorichaatti na geessu. Sintuu mana qorichaatti na geessamoo? Sintuu na bitamoo? Mee maal isin galche? Dhugaan dubbadhe dhugaa rabbii. Azaaniin ba'e dhugaan dubbadhe. Video stop godhe walitti deebina. Ifama waan inni dhugaa dubbadhuuf gidduutti narratti azaaname jennaan inni video yoo cufadhe jechuudha. Balbalallee banaan dhiisee dhufedha argitanii. Kanaaf jennaan balbalallee banaan dhiisee dhufee qinci dhufa. Kanaaf jennaan amma kan hin jedhu barbaadu warroota ruuzii maa nyaata midhaan ta'e jenne nyaadha. Najuun illee maal jetti biyya galtee sappoontu ruuzii nyaate. Ruuzii nyaate ni furdeen kana najuutiyya. Min cannaqamiin furdeen kana naan bittu rakkattu dhiis. Rakkoon qabu gaafa finfinnee dhufu bicha naa biti. Kan kanaachi rakkoon qabu. Okay. ስለዚህ አማ gara ispoortii kootti isin dabarsaa
gara ispoortii kootti isin dabarsee ispoortii walii wajjin hojjennaa isinin jedha. Nyaadhaatii dhugaa namni isin deemu of qallabaa amma biyya arabaa jirtanitti gaafa wani dhiiga dhabee titiree maal jedhee qufu namni ol qabu hin jiru. Inni kubsadde namni haa sabboon teessa jirta miliyoona eessa jirta dheeyyuu dawwalee nagaa gaafatu hin jiru jechuudha. Silazii nyaat appetaayitiin keessan isin fudhata taanaanii nyaadhaa dhugaa. Tokko akkasumatti dubbiin nama cufa bar nyaata kan nama cufu dubbiidhaan nama dubbii shiboon garaasaa keessa rabeettan shibicha keessaa nyaata malee dubbiitu keessaa nyaata malee akkasumatti ilmi nama bar nyaata dhiisu bar rakkoo qaba kan nyaatu immoo alhamdulillah nagaa guutuu qaba qacaacaa miti minaamin ta'e miti እንደዚህ የኔ ይመስላል። ስለዚህ gara ispoortii kootiitti isin dabarsaa. Warroonni nyaachuu barbaadan nyaadhaa, warroonni dhuguu barbaadan dhugaa. Maan furdadhee maa akkana ta'e sheeppiin akkana hin jedhina. Gaafa biyya galtanii jabboota duukaa fiiddan, gaafa biyya galtanii oolota duukaa fiiddan iyyuu inni dhimma isaa iddootti deebi'a. Kanaaf jennaan ani sana kan kootiin haasa'aa jira beektanii. Kan kootiin haasa'aa jira. An gaafa biyya galu jabboota eegaa, oolota eegaa, re'oota tissaa, bishaan naqaa, qoraan naqaa, furdinni mucuc iddootti galaa jechuudha. Inni wal qixxeen kun. Inni akkas ta'e wal qixxaate kun gaafa galuu shabalaatti deebi'a jechuudha. Kanaaf jennaan akkana nyaatte akkas taate ta'e nama keekina nama narrabsina mina gabbaachu waan isin galchuun qabu. Abbaan amma fedhe adandeeyaa nyaatu abbaan amma fedhe haadiisu nyaadhaa isin dhugaa isin birri tokko ziillaattu kan amma akkasiin jettu ofuubdee eekela bishaan sa'a bona bishaan dhuguu fakkaattu deemtanii. Nyaadhaa dhugaa isiniin jechuun barbaada. Nyaati isin hin ajjeesu, dhabatu isin ajjeesa malee quufi isin hin ajjeesu. Beelati isin ajjeesa malee quufi eenyuun ajjeesee beeka. Beelatu nama ajjeesa malee kanaaf jennaan nyaadhaa dhugaa isiniin jedha. Amma gara ispoortii kiyyaatti isin dabarsa. Ispoortii kiyyaa kan borcii balleessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gateetti chastii kanaa fi harma kan guddaadha malee borciin kiyyaa hagas mara homaa miti jechuudha. Warroonni beektan jirtu namni tokko hin beeka borcii hagas mara hin qabu. Hagas mara guddaa miti jechuudha borciin koo sila maal ta'u ispoortii nan hojjedha. Deebi'ees ispoortii chastii kanan barbaada beektan yaani. Chastii waan hin barbaaduuf ispoortii akkasiin hojjedha jechuudha. Kanadha malee furdinni nyaata minaamin jettan isa nama arrabsitan nama loltan miti. Salazii maaleedha firda minaamin. Ispoortii maalii isin hojjedha? Ispoortii duute isin haa godhaa. Mallaayii godhaati baala ikinaa godhaati deemaa ispoortii maalii hojjedhaa miti abbaa koo. Meefachuu gattaanni nama yaa ola ispoortii dhabbo. Meefachuu abbaa koo firra gattaa. Maan nama isin wannoota ola ispoortiidha. Ispoortii hojjechaa isin sabboonta ispoortii hojjettatanii egaa ooltanii. Akkoo tasama ekeraa haa ta'uure ekeraa haa ta'uu haaduu kana barbaaddani. Akaada koo naataa ana furdinichi naataa. Anaa naatee maa isin gashee. Yana naataa naan isin maal isin gashe. Isin naataatan jedhe namtichi. Isin naataatan isin naata'uu baattan iyyuu ana isin naataatanii jedhe namtichi mitiire. Kanaaf jennaan fuudha haadha koo moo haadha koo ispoortii maal hojjedha. Okkee haadha koo ispoortii hojjedhu gaafa biyya galu mushuu jedha abbaa koo. Kanaaf jennaan isin sabboonta isin ispoortii hojjettatanii ija keessan alaadaa ooltanii gaama daraa rabbii. Meedra rabbi amma sabboontu maal gochee olu taalti moo gadu taalti baroot olu taalto afi gadu taalto qaba baree ispoortichi gadu taalu hin ka'u hin ciisu nu taalu akka godhu maal abbaa gosa kana maal hin danda'an safuudhaadha ko isa kana hin danda'uuti buuko meena dhiisaatii ijoon ani ilmaaniin guddisa ijaartii maal ispoortii hojjetti miti. Akkas taanaan ispoortii hojjechuu jammari taanaan miidiyaa irratti beekame bara biyya faranjii deemeen taphadhaa'u kaa. Biyya faranjii deemuun qaba kaas as yuutuubitti mahaaratti taphadde dhiisaa. Lakkii haadha koo. Akkas taanaan kutadheen naan immoo wannoo keessa gadeen immoo hojjedha ammoo na dhiisaa. Malee baakoo naa taana dhiisaa. Lammatachiin kaasinaa laa ijoolleen. Ijoolleen keenya lammatachiin kaasinaa. Maqaa akkasiin fuudhinaa lammata. Dhugaa jedhaa minan deema. Garaachanna gubatee mee deema.